isa qaama dhiiraa maal jaalatta? qaama dhiiraa si jaalatta qaama dhiiraa akkasitti tolu qaama dhiiraa maal? okay ya rabbi ware gaafi kan ayyuna kolfa din bare zinjara kolfa wallahi okay dhiirarra maali asiisa as argaa jirtan rakkoon qabu boodani agarta okay eeshi obboleessa keetii fi asbirratti laaliseera obboleessa keetii fi jaalallee kee keessa karaa mana wattaaddaraa ergu osoo sin jiran kam ergita obboleessaan keetii fi yookaan immoo jaarsa kan kee keessa jaarsa kan kee keessa karaa mana wattaaddaraa dirqama tokko ergu qabdaa sin jiran kam ergita? oh my god tuba jaarsa akkasitti bakka dila san qabuuf hin qabu jaalalleen qaba malee akkamittiin beekaree obboleessa kiyya akka hin caalsi osoodha kuni osoodha okay jaarsa ijoollee irraa qabda ajaa'ibaa Bahagia kawa ke bara bale jere sheko se jera dari sudah fitrin gafi tanah mama raga padan ma nama tak kena misu okay enyu ne sini raga jarana okay isaan lechuunan jaaladha jakkamu tak kabasod shuguti matara kawame jabaa isaa yoo obboleessa kiyya jabaa jechuun bakka kana dabruu ni danda'a hajawu ni jiraame fakkeenya namni tokko walirraa jechaan wanni akkana wayituun jiru jechaan wattaaddarummaa deemtee naan sanii raamna jechaadha wattaaddara akka deemaa artu jechaadha akkana afsaraan xaluuf hin siigare loluuf deemaa arta bakka lolli eegalame du'aa bijiru waddee jirti jechaa wanni sun wallahi jaarsan erga sorry dhiifama jala kunin so sa'aatii san qofa qabda du'uuf siin jedhanii maal godha saa shan keessatti saa shammoo yaa du'uuf sa'aatii shan bichaa qabda saa shan san keessatti maal godha duudhaaf sa'aatii shan qofan qaba saa shan keessatti maal godhaati nin dhiqadhaa qaamu nin taa'a jechuun bakka ni jiraame gudu namni nama dhiqaame yaa isaan san deegan ofii fudhiita no jechuun na dhiquun isaanii waan hin oolle faanis ni jira bakka itti qophooytee fuula rabbi duran ta'an gaggizeen gombe duusan ga'utti yaa'uuf bakka ani garuu sostee maal godha beektaa kara qiblaa isaa gara galeetiin osoo taa'ee isma kadhadhagaa yaa maalin godhuu danda'a saa shan keessatti battee ta'a waan meeqa goota yaasu saa shan waan hin argin faara yaa rabbi saa shan umriin kee meeqa umrii tana akkasitti takka himee hin beeku jechuun namni nan beeku umrii kiyya waa'ee umrii kiyyaa haasee hin beeku nani maa dirqama himuudha himuun barbaaddu nin barbaada rakkoon qabu bara 2000 dhaladhe akka ingiliffatti bara 2000 dhaladhe waggaa 20 takka waggaa 22 seenuuf baatii muraasa naa waggaa waggaa 22 maacha baatiin xiqqoo si haftee waggaa 22 maacha simple omta rakkoo takkan qabu si galee namni isaanii oole si gammachuu danda'a suni anja nama saniiti yaa sanii gaditti sanii ooletti no namni umrii isaa xiqqeessee himatee guddisee himatee sun jechuun amma namni qaaman arge akkasitti qaaman fakkeenyaaf viidiyoo yookaan suuraalee argan namoota sanii ol ta'uu hin danda'a sanii gad garuu qaamayyoo nagarte an maxaxxuu wayiiti yoon akkana jee himadde nama sanii gaditti na isaabu fakkeenyaaf mana kudhanii keessaa waan hin bahin itti fakkaata miti garuu okay arge biyya baate waggaa meeqa waggaa jaan jettee atasan si gaafadheera okay mudannoo biyya arabaa keessatti si mudate mee takko yoo qabatte yookaan wata karaa dhuftu mudannoo biyya arabaa keessa na mudateen si hima ishiin suni duran dhufe haara yaakuma dhufeenin hojii deemee namni immoo biyya namaa keessatti afaan hin beeyne problem mana arabaa dhayxee wanti haaraan hundi siif haarayaa dullattii takkaa ture faamilii dilaa miti gandi suni
nam intala furdoota ka qaban nama furdaa akkasii yeroo duraatiif biyya kana keessatti arge nagarre jechuudha naaf haara Okay. qaamni ishii hundi wali cufaa jechuun hundi ishiidha gabbattu baqa normaal nama gabbata zabaadii wanta jaamu nyaachuu jaalatti Yogurtii jecha. zabaadii jechuun urgo yaa urgoo jaalatti afaan oromootti immoo itittuu jaalatti ishii san bakka keessa dhabdee firiidee keessa barbaadinaan jette ani immoo waan biraa naaf hin galle jechuun nan dhaqee kanan fuudha ittiin geessaa la'anumaan jetti ittiin geessaa maa kanaa miti booda firiija fuudhee gudduma isaa anaa dhiibaa jiru natti dhufan firiijuma guddaa itti geessuuf jechuun naaf hin Maal itti fidde sana firiija itti dhiibaata? Firiija itti dhabde itti dhibda? firiija akkuma jirutti firiija fuudhee itti dhiibaa anaa jiru bakka anaa sossoosee gommaa qaba waan ta'eef ni deema itti natti dhuftee maali naan jette kanan barbaadaa jira jette ishiin bakka biraa ala keessee firiija keessa hin jiru wantichi ani immoo waan firiija keessaan geessin hin qabu. Innaa wal fuutee firiija fiddee qabate. Wali qaban firiija geesse fan. Biyya. Walla udannoo akka hin keetti kana qabaa illee beektaa. Udannoo tokko ayiloo tu haaree asanii xiqqoo asii galee shiqqee kana shakkarachuu gadi beesii galee. Shiqqee kana shakkarachuu gadi bee namtichi balbala irratti dhaawatee laayitar naan jedhe laayitarii fidii naan jedhe sii galee. Jechaan doolchi manatti asee laayitariin tun jechaadha. Laayitarii naan tun internaashinaal laayitariin tun laayitarii tamaan nu beenu afaan oromoo tan na fakkaat sii galee. Soqa laayitarii matan olii gadi deemee soqa barna jedha yeroo waan naan jedhu ofii anuma jira soqee gabe laayitar naan jedha maali jedha laayitarii naan jedhan laayitarii fuudheetiin itti fide eegasi natti kolbechaadha laayitarii yoo maal ta'e bareeda beektaa bira jira rafi biroo kana dhaabbateetiin jira masalaaliidha laayitarii sii galee okay jedhetti maatti fide hamaan godhe seera laayitarii fuudheetti kenni laayitar naan jedhe nanticha laayitarii afaan oromoo mana fuudhee itti sii kenne illee Doko si wal fakkaate caafi yaa kan keetillee. Yaa wanti akkanumaa nu mudata mana biyya haaraa keessatti afaan wallaaluun. Okay. Nama dhugaan jaallattu yoo qabaatte nuuf himii jedhamtee jirta. So jaarsa qabaatee jirta. Sanumaafuu isa jecha Ay jaarsan qabu jaalallee qabu. Okay, behind is jaalallee qabachuun sorry. Okay, nama dhugaan jaallattu yoo qabaatte nuuf himii. Eenyuun inni nama beekamaadha moo nama beekamaa miti? Yaa nama beekamaadha. Okay. Okay. Himika. Beekama qaba nama. Garuu nama publican jaallatu. Garuu ni mu abbicha san. Eenyu akka ta'e. Private jecha kun. Yaa sababan qaba waan ta'eef eenyu akka ta'e guyyaa eeggaddaa inshallah ni dhufa guyyaan suni ni agartanii. Saniin ala isa maali eenyuma xabiyaa isa amali isaa himi yoonaan jettan isiniif ni nama qaba. Isa yoon ni ma xabaan isa maal nugu dareen isa barbaadna magaasa. Yaa inni san. Okay. Amma dura heerumte jirta? Waggaa 14 ni. Okay. Biyya. Achi booda dhiistee jaa? Yaa heerum. Yaa ijoollummaadha akkuma san gaafa. Barnoota kutaa meeqa? Jechuun maqaa yeroo san fudhadha. Barnoota haga kutaa meeqa baratte? Araan barnoota manni barumsaa na duubaa dhaabbate waan taate. Manni barumsaa eeganan biyyaa ba'ee dhaabbatee dur hin jiru. Wallaahi. Abootaa eegaa. Akkam jechuun kun? Maal jechuun? Barnoota hangam baradde anti xiqquma baradde moo hanguma afaan oromoo ittiin dubbisan yookaan ittiin barreessan. Eessi quraana wageessaa qaraarra jirtaa? Quraana ustaasee biiru. Quraana wageessaa qaraarra jirtaa jedhamtee waan jedhamtee anaa miti ka'ee kana jedhu. Quraana juuza lama hanga suuratul quluhiyyatti qaree. Maashaallah fetteef taansi bakkaan geettemi. Juuza lama hin jedhu. Baay'ee deemte. Maashaallah. Maashaallah hin jedhu. As biratti illee jecha tokko dirqama laale kun. Haadhaaf abbaan keetirraa kam bira jaalatta? Haadhaaf abbaan kee keessaa.
Oke, ada Abbahi ya Yoo Khesa. filatin jalaan kam irra caala filatta? Abbahi. I don't know maaliif akka ta'e dubartii yeroo baay'ee abbaa filatti. Dhiirri immoo yeroo baay'ee haadha filata. Dhiirtinis yeroo Wanni kun si galee baay'ee naan galu wanni kun serious ka dhugaa nama ajaa'iba. Dhiirri haadha filata dubartiin abbaa filatti. Yeroo baay'ee yeroo parsan 80 ol akkasi jedhetanii yaada garuu kara kiyyaa. akkasuma beeku garuu Akkasi an ka arge baay'inaan jechaadha. ani Abbahi yan fila. Okay, caaltu. Gaafiif deebiin kenna kaadhaa kanoo ture. Egi dhumte Sirraa dhawattee dibiin jirti. Wanni jecha barbaadu akka jiraattu taate mee asirratti jechaadha. Kan namicha osoo hin taane caaltuun yuutuubii qabatanii dhuftee jirti dhugaama soba. YouTube banadhee Okay. dhufeen jira. Awwal irratti illee isin himeetiin jira yuutuubii qabatteetiin dhufteetiin jirti. Linkii isiillee isinii kaaya yuutuubii kiyya jechaan bakka koomatti isinii kaaya mee akkamitti dhufte maaliin dhufte mee caaltuu biyya takka waa'ee karaa yuutuubii kanarratti illee. YouTube kana YouTube ani yeroo dheertuu namoonni banadhu minaan naan jechuu turanii uumaan natti hin fakkaatu ture jechuun iyyaanne bakka takka. Amma yaa'u wantan irratti hojjechuu deemu karoora biyya galuu waan hin qabuuf inshallah gaafa galee waan hedduun hojjedha. Kanarraa kaafee fakkeenyaa namoonni gizee TikTok irratti sirbinu nama dalagaa hin qabne yookaan suusii sirbaa qabnu itti fakkaata miti. Sirba san sirbuun nuuf waan ergaa biraa qaba maal akka qabu numa warra sirbuu fi yookaan warra gootuutu beeka. YouTube irratti hin sirbu. Warroonni sirba narraa jibbitanis baga gammaddanii YouTube kanarratti sagantaalee adda addaa wantoota nama bashannansiisuu fi akkasumas ani wanni ani ittiin beeka jechuun ittiin na beeku namoonni muraasni waa'ee Oromooti. Waa'ee Oromoo dubbachuu, waa'ee sabaa dubbachuudha. Sanirraa kaafee immoo sagantaalee mataa kiyyaa uumee wanta gaggaarii nan dalaga jeetiin yaada qaba. Inshallah na bira dhaabbattanii subscribe like godhanii jaalatanii isin marti keessanii yoo akka bira dhaabtan abdii guddaa qaba. YouTube isii dammoo chadhaa ammarrayyuu follow deemii godhaa fi subscribe godhaa fi commentii bakka awwal irratti chadhaa link isinii kaayaa achuma keessa seentanii subscribe godhaa jajjabeessaanii jabaa fi abbammoottu jabeeffatanii garamchaadha. Isin immoo namoonni baay'een karaa TikTok kanaanii beekanii jechaan nama filoora kuma 100 ol qabu Oromoo filoora guddaa qabdu TikTokeroota keessaa darajaa guddaa irra jirtudha. Baay'ee jechaan namni Oromoo keessaa keessatti akka Amaarattu jechaadha filoora akkasii baay'ee guddaa qabu yoo hin jiru akkuma Itoophiyaatti guutuutu iyyuu darajaa warra qabu keessatti waliigala mataa dubbii jechaadha. Sanifoo chadhaa ajabeeffannoo wanta baay'ee nama beeksisa hojjechuu danda'uudha isin wanti tokko hojjetee dafeetanii waan dafanii jechaan karaa baay'eedhaan TikTok irratti illee beekanii arganii waan bareedu hojjetti namni immoo isin galamsa roota sirbuu achirra bahee akkana nama akkaataa san argatanii nama hin gammatina namoonni baay'een jechaadha. Nama sana amma akkasitti si sirbutti yoo si argan jechaadha haalumaa si sirbutti sanis wanni ta'an si galee sababa sanii akkasitti nama hin ilaalina namni martuu background mataa fi qaba. Kawanna kana godhuuf yookaan sirba saniyyuu beesaatiin jirti siin jechaadha beesaatiin jirti sirba saniyyuu haa jennu ani lama fakkeenyaaf reaction asirra hojjetu jechaadha. Asirratti sirba san beesaa fi jiraacha. Carraa yoonaa kannite ready. Waa'ee sirbarratti sirbiin nuti sirbiin ani sirbu yookaan fakkaatonni kiyyaa sirban sirba ergaa qabu qabsoo lammaffaa yeroo YouTube irratti sirbi haareen Oromoo gadhiifame yeruma san fuudhetti sirbe namni waa'ee irratti namni itti nu sirbaa je'ee miti. Yookaan immoo artistoonni sun irra nu dalagaa je'ee miti. Egaa TikTokii eegale ijoolleen Oromoo TikTokii eegaltee wanni uummanni Oromoo beeku qabu viiyuun uummata Oromoo yookaan sirboonni Oromoodhaa ilaalamuu dubbachuuf. Kana jechuun lammiileen birallee amma fakkeenyaa sirbi tokko sirba Somaaliyaa haa ta'u, Ingiliffaa haa ta'u, Amaariffaa haa ta'u, haatiin beekne TikTok irra yoo si dhufe kasii hawwatuutu jira. Maali jettee sarchi gootee ilaaltaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon nuti dalaynu hanga 100 olii akkasitti illee ilaalamtuutu jira jechuudha. Viidiyoon hin poostatu. Innaa sirba san keessaa namoonni 10,000 yoo dhaqee yookaan 5,000 viiyuu uummata san ilaalee anaaf waan gaariin godhee jee waan yaaduuf malee dalagaa dhabee yookaan immoo suusii sirbaa qabaadhee miti. Kanammoo ammallee ittiin fufaa jechuudha. Hanga TikTokiin kiyyee jiru TikTok irratti sirboota afaan Oromoo haaraa gadhiifame poostii godhuu daqiiqaa takkitti ganaafillee hin dhiisu. Yaa hanga rabbiin dhiisinaan jirutti. Inshallah. Kana usin jira maaliif sin jechuudha waliin beektan wanna kana namni kennachaan malakata akka malee kana godhaa fi jirti sin gara ramchaadha kafalamee miti ka isin asirratti promote godhaa fi yookaan beesaa fi jirtu. Yoo uummata Amaaraa argitan jechaadha garuu kafalamee yoo argitee irratti uummata Amaaraa kana jechaadha waan tokko beesuuf mallaqa fudhatanii beekanii kana garuu mallaqa fudhatan beesuuf. Yaa beekamu. Sin gara jechaadha garuu isin wanna kana namoonni akkana godhan marti isaanii tokko akka isiillee jechaadha osoo wanta karaa hin fudhatin.
wanna hana artiman ummata oromo kuna akochama yoro bay ndu pada wanna hana yoro bay debe yoro bay video yekesa fast hendawam inu bot wallahi namni dalagan qabdani min fajan fakenya fani amma namonni nabe khuna be kha baka dalagati saati dalaga halkan za khana fada yoron freedom qabochu chun saati halkan fa sa buda furada sa sanira waregitin sa ribe khiya khamu ta ina man jalado khanin hasaw video khanin dalaguda male boqonna behe yo khamal jemiti khana jechun kiya namni boqonna behe si bujechu khiyamit dirqama sa'atin qaburra waan godun qabo waan danda'u ma fakkeenya sanin danda'an waan bira viewun takkitiin an ilaaluuf faayida in qabduuf garuu yoon sirbi isaanii sanin hordoftoota hedduu waan qabuuf dalage isaanii faayida nan qabaa jee waan yaadu fi kanaaf malee waan biraatiif miti warroonni nu gorsitan akka sirbarra dhaabbannuuf minaamin hedduu galatooma gorsi nama anaaf waan guddaadha nuni nama gorsu hedduu nebira fudhatama qaba gara sinne derkama kesan paatani waron si gorsan le derkama kesan paatani sin garam cara namni murto kuma fi yaduti kawan mari goro cara gorsu esani bareda sinne gorsan amalle sin garam cara namni ima furata namni anani yona gorsan cara gorsan kesan farda saat fedem qabut fedem acha sanifu dubbi bayz nete sine wanna sinarra nafi wanna te chorbadu namota galati fachoro qabdu hujratu yo ma chorbadu cara siapa khanu takatu duraan dursee atummaanoo hedduu galatoomii itti aansuudhaan viidiyoon kun yoo isinitti tole yaada barbaadan yookaan immoo wanta isiniif hin galin wanta gochuu barbaadan yoo jiraatan deebi'ee isiniif deebisuuf qophiidhanii waan barbaadan komentii jala haa viidiyoo waan share like subscribe godhaadha mucaa kana jajjabeessadha wallahi nama waan hedduu hojjetu akkasumatti yuutuubaroota ijoollee teenyaa warra sagantaalee adda addaa dalagan jajjabeessaa bira dhaabbadha yaa kana kafaltii isinirraa hin barbaadu خانومن جتشو بربادا ولا جبيسنو البرا دابن يا باي قالت مثلا جالتو وانا سيغلي ايش نيتتني اسرتي كافي ومن سكافه مو ديبين ديبي صافي وانا امتك يانغلين ديبي سفي فغرافي يتي وانا اسر افترمتيف وانا اسر رفتيف نخبجي باي قالتومي سنجرا خانا انا في سنلي قالتو ما ورنها ها لما تندوتني نفانو تتني نوجين كل فتني وان چالتو بيتني راحت بوتني فتات تتني زنات تتني برچك فرقك تتني تني سارا فوق تمرت كسنو باي غلطو ورني جچتنا يوسن تولي فيديو كل لايك ودا يوسن تلمو ديسلايك ودا ركو تككو غرو سبسكرايب ودا سينجا غلطو مول فادا هاga فيديو براتي ولتي ريبنوتي انكي خرا چالتو جين كنو تري هاga فيديو براتي ولتي ريبنوتي اكنو متي كافي نو برالي كبدتني سينيادا debi sini debi sani kafi sani nama sani mo argof yo han debi nama sani argof subscribe tin kase yoro hunde yo channel je chebesa kalato ma sin je cha bra skiske boom